Sirni humna maddisiisuu marsaa duraa hidhaan haaromsa guddicha Itoophiyaa bakka ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fi aangawoonni olaanoon federaalaa fi naannolee argamanitti geggeeffameera. Hidhaan haaromsa guddicha Itoophiyaa ijaarsi isaa eegalee waggoota 11 booda hawwii fi fedhii hawaasni biyyattii barootaaf eegaa ture hojii hojjetamaa tureen yeroo ammaa kana ijaarsi isaa harka 84 irra qaqqabus hojiin humna anniisa maddisiisuu marsaa duraa eegaleera. Hojii geessaan hidhaa haaromsa guddicha Itoophiyaa Injiinar Kifilee Horoo imala biyyattiin pirojektoota gurguddoo diinagdee biyyattii utubuu danda'an karoorfattee hojjechaa jirtu keessaa hidhaan haaromsa guddicha Itoophiyaa rakkoowwan hedduu keessa darbuun dhugoomaa jira jedhan የህብረተሰቡን ኑሮ ለመለወጥ ለሚደረገው ጉዞና ለሀገራችን ኢኮኖሚ አስተዋጽኦ ለማድረግ በመብቃቱ ይህ በእኛ ትውልድ የአባቶቻችንን ህልም ለማሳካት በመቻላችን ሀዊ ፊ ሙልእታ አቦቲ ኬኛ ገልማን ገሁን ጅሩፍ ጅሬኛ ሐዋሳ ጅጅሩፍ ኢማና ኤገለሜ ፊ ዲነግዴ ኬሰት ሾረ ጉማቹፍ ሰደርካ አማ ከነረገው ሳቲፍ ሄዱ ገመኔራ ብይ ኬኛ ቆርማታ ሄዱን ወይተ መርፈምቴ ዲኖን ሼ ኩፋቲ ሼ ዳገውፍ ሐዋ ጅረንቲ ፕሮጀክቲች ሰደርካ ከነረ ዳቀቡ ሳፍ በገገመደን hidhaan haaromsa guddicha Itoophiyaa tarbaanota 13 meegaawaatii 5,000 fi 150 maddisiisu waggaattis giigawaatii 15,000 fi 760 humna maddisiisu kan qabu ta'uu fi hidhoota gurguddoo akka addunyaa jiran keessattis kan ramadamuudha jedhan. Hidhaan kun yeroo xumuramus bishaan meetir kiubii biiliyoona 17 qabataas jedhaniiru. Hojiin pirojektii kunis galma akka ga'uuf kanneen tumsanii fi Itoophiyaan hammam jabduu akka taate kan agarsiisan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed galateeffataniiru. ጦር ሜዳ ሆነው በጭንቅና ውጥረት ወቅት የፕሮጀክቱን ሂደት ሲከታተሉ የነበረና ለኔ ትልቁ ጦርነት ይህን ፕሮጀክት ማሳካት ነው። የመጨረሻ ተሸናፊነትም ሽንፈትም yeroo dhiphinaatti adda waraanaa osoo jiranii haala adeemsa pirojektichaa hordofaa kan turanii fi anaaf waraanni guddaan pirojektii kana milkeessuudha. Injifatamuunis gaafa pirojektii hidhaa haaromsaa guddicha kana milkeessuu dadhabnedha. Warreen hojii pirojektii kana irratti hirmaannee hojjechaa jirruuf hamilee nutti horan dirqama keenya akka baanu nu utubaniiru. Kanaaf kabajaa fi galatatu isaaniif mala. Sirna kana irrattis ministeera raayyaa ittisa biyyaa fi walitti qabaan boordii hidhaa haaromsa guddicha Dr. Abrahaam Balay bu'aa bahii hedduu keessa darbuun guyyaa kanaaf ga'uu isaa hedduu akka gammadan eeruun pirojektiin kun biyyi teenya muuxannoo fi dandeettii ishee kan itti guddifatteedha jedhan. ፕሮጀክቱ ከኃይል ማመንጫነት በተጨማሪ በአካባቢ ጥበቃና የቱሪዝም ልማት ዙሪያ በቀጣይነት በፕሮጀክቱ የሚካተቱ ግዙፍ ተያያዥ ስራዎች በአካባቢው ማህበረሰብ ተሳትፎ ሌላ ጠንካራ የኢኮኖሚ ስበት ማዕከል መፍጠር የሚያስችሉ የጎለበቱ ውጥኖችን ያካተተ መሆኑን በአንክሮ ማስተዋል ፕሮጀክቲን ኩንስ humna anniisaa elektirikii maddisiisuun ala misooma turizimiifis oolchuuf pirojektoota gurguddoo hawaasa naannichaa hirmaachisuu fi dinagdee cimaa uumuu danda'an of keessatti kan hammatudha. Ammas pirojektiin kun guutumaan guututti akka xumuramee tajaajila guutuuf ooluuf hojjetamaa jira. Lammiileen Itoophiyaa fi warreen pirojektiin kun sadarkaa kana akka ga'uuf gumaachitan hedduu ulfaadha. Pirojektiin hidhaa haaromsa guddichaa kunis baasii birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 63 baasii kanatti ta'e yoo ta'u kana keessaa hirmaannaan hawaasaa biiliyoona 16 akka ta'e himaniiru.